gootota Oromoo. Kunniin? Mee naa himi takka takka eenyuun fa'a? Baasu Waaqa guutuuti. Ka intalli qabattee dhaabbachiisu. Haji Adam Jillo. Kun Aliyyi Cirreeti. Kun ammoo Haji Adam Saddooti. Seen Bune Taaddasaa Birruu Eebbisaa Addunyaa. Jaarraa Abbaa Gadaa Nadhii Gammadaa. Dubaree Waaqooti kadhumaa sun. Kadhumaa sun? Waaqa guutuuti Haji Adam Jillo. Aliyyi Cirree Haji Adam Saddoo Seen Bune. Taaddasaa Birruu Eebbisaa Addunyaa. Jaarraa Abbaa Gadaa. Jaarraa Abbaa Gadaa fi Nadhii Gammadaa fi dubaree Waaqoo jedhama. Eenyu si barsiisati kana? Kanamu anfumaa kiyyaa baradhee seenaa uummata Oromoo qoradhee kan jedherraa kan baradhe. Kun ammoo achitti kan maxxanfamedha. Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruun sun gaafii wanni inni makumaa kee jedhe lammiin barate gaafii mirgaa gaafataa jedhe. Wanni ammoo Waaqoo guutuu sun ammoo baay'ee keessa dhalate gabrummaa iddaan buqisnaa yoo didde ilmaan itti guddisnaa jedhe. Ilmaan sun siifaa jechuu? Ilmaan sun qaaqsiinaa kana qeeroodha kanneen mechaadha. Eessa kuni? Amma baqqala garbaan hiikamee miti. Gaafiin nu gaafanne maal? Baqqala garbaan hiikamuudha miti. Hiikame. Gaafiin kenna kan jaanu maal? Afaan Oromoo? Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a. Gaafii lammaffaa Haayila Maariyaam aangorraa bu'u. Gaafii sadaffaa. Qabeenyi Oromoo haa eegamu. Sinna kennu abbootti deebi. Qabeenyi Oromoo haa eegamu. Achira qaala daanyaan Hedduu galatoomaa nama guddaa waan kabajaniif nama guddaa haadha kenna abbaa kenna kabajni nurra jira nama fedhellee osoo sin tumanillee wanni tokko kan meeyoo kuni wal itti kadhageenne harka naadhaa. Yeroon daraa keessa maqaa afaan qabnaan nyaanni dubbate. Kau tu gaya apa? Ini anak daga walidala to sinalu nabahi nanalu sembo. Kau terus aja tani. Kota, makan ken? Ya? अंदर बुंदा दो तनी लगा दर बुंदा नहीं दर बस नहीं रे मकिन अंदर बुंदा दो गुया मेकअप देख के ना करे गुया मेकअप अंदर बुंदा दो गारी
ijoolleen guyyaa sadiif makiinaan hin darbu jedhanii karaa nu cufanii kun dhakaa nu darbachuuf deemaa turanii garuu amma wal araaramnee jirraa miti darbuu hin dandeenya haa deemnu bakka ka itti lamuu deemnee nu darbatinaa ka dalaga maqeerroo dalagaa jirra fagoon jirru asuma keessa jirra karaa deemaan jirru akka cufameen beena guyyaa sadii akka ka qeerroo jabaadhaa ka fagoon deemna asuma keessa akka cufameen beena nagaatti ka Gonni arrana hanni lola Dina daysa yo mungalle Arjan kenna waan bareefi